Sumayyaan ammammaatti bu'aan irra geesse yookaanis immoo wanta seen irra jirtu namni adda baafatee hin jiru. Anillee wabii gaafadheen ture jechuudha. Akkamii iyyafattee jirtaan jedhanii mucayyoon hiriyaa Sumayyaa gaafadhe sana jirti naan jettee jiraachuu hin jirti garuu bakka akkasii jirti abaluu dhossee hin jenne garuu akkan dhageetti wabiinis iseedhuma shakkee jechuudha. Salaamii shakkee jira jechuudha. Salaamii akka jalaa balleessite akka jalaa dhossite kan inni shakkee jiru jechuudha. Saa'idoonis immoo guyyaa kaleessaa jechuudha. Wabii eenyunni maqaansaa Hajii mana hidhaati baasee ture. Hajiin akkuma beektan mana hidhaa keessa ture. Jaartolii wal lolte dubartoonni wal lolte mana hidhaa ture. Isa baasee ture jechuudha. Achi keessatti iyyuu biidicha keessatti wal lolaa turanii jechuudha. Biidiyoon sun guyyaa kaleessaa kan dalagamedha jechuudha. Walitti aansanii iyyuu biidiyoo lama gadhiisan jechuudha. Otuu Sumayyaan nagaa ta'uu baattee otuu Sumayyaan nagaa qabaachuu baatteeti biidiyoo sana deemee iyyuu hin waraabu. Hajiiyyuu barbaacha hin naqu jechuudha. Akka jalaa miliqsanii bareeti kan inni biidiyoo sana waraabuu deeqe malee fayyaan qabdi nagummaa nagaa qabdi garuu eenyu akka jalaa balleekse eenyu akka jalaa dhosse adda hin baafamne jechuudha. Yookaan piraankiidha ta'uu danda'a akkuma sinuu jettani koomentii jalatti yookaan immoo dhugaan badde ta'uu danda'a jechuudha. Aartee rifattee jechuudha. Seen sapiraayisii kana hundaan nageenye gaafa biidiyoo argitu immoo biidiyoo Saidoo argitu inni sapiraayisii kana fakkaatu qopheessee fi waa hunda godhee fi akkasee gammachiisuuf waan isee kanaan dura gaddisiisee turee fi kana hunda godhee fi gaafa argitu immoo deebi'uu hin dandeessi jechuudha. Kanaaf jennaani ammammaatti wanti adda bahee hin jiru. Isaanillee gaafadheera, ayyuullee gaafadheera, wabiillee gaafadheera, salaamitti masana dhosse natti fakkaata ani adda hin baafannee gaafadheera garuu inni ammammaatti hin argamne naan jedhee zim jedhee Saidoonis naan jedhee kanaaf jennaani isheedhuma harka jirti jechuudha. Salaamiin suni footoo ishee tambalalii yookaanis immoo biidiyoorra nan galcha jechuudha. Footoo ishee salaamiin suni Saidoo wajjin mana nyaataa wayiitti argamtee turte kanaan dura jechuudha. Mana nyaataa wajjin seenanii turanii jechuudha. Mana nyaataa wayii tokko keessatti qabadhee fidee jira. Ani immoo beektanii iccitii kana nan arga beektaa yeroo deddeemu nan argaa mana nyaataa wayii keessatti amma footoo ishee Saidoo biraa muree ishee bicha nan maxxansa nyaata isaanuu Itoophiyaa keessatti natti fakkaata biyya kanaa miti inni footoo ishee sana hin dhossa ture ani immoo akka tasaan argadhe biidiyoo keessatuman deemuun argadhe jechuudha. Kanaaf kanaan durallee walirkaa nyaatanii walirkaa dhugaa turanii isheen illee jaalala waan dhiyeessitee fi Saidoo waan jaallachuu didee fi kana hundaarratti raawwate jedhamaa siin ture isinis hin beektu waan ta'eef. Amma isheen kan kana Sumayyaa jalaa dhossitee fi silayyuu jalaa badii asitti hin eegini Saidoon hin dhufa waan ta'eef jalaa deemuu qabda jala taa'uu hin qabdu jechaanii turtee jechuudha. Maaliif waan jaallatte dhabdee fi waan Saidoon dideefitu isheen immoo jechuudha kana hundaa raawwattee jechuudha. Amma mana nyaataatti argamanii nyaata Saidoon tasa biidiyoo keessa galche malee biidiyoo sana argitaniitu ta'e hin argine ta'e hin beekani mana nyaataa akka fuulii faamina kana nyaatu achi keessaan argadhe beektanii tasa itti seente malee itti seensisuun barbaanne kaameraa keessa garuu nyaata wajjin nyaachaa jiru ani mureessanii bidaa in argitu tambalan irrattis galcha jechuudha. Kanaaf kana irra guddeessa kan dhosse kan balleesse hundumtiyyuu kan shakkee jiru ijoollee hordoftoonni isaallee akkasumas namoonni raayyaa fannis amma mucattiin amaaraa sun gara jaraati miti jarri gara tokkooti beektu miti jarri gara tokkooti. Kanaaf akka isheen dhossite hin dubbanne jechuudha. In jirti rakkoon hin jiru hin araaramu rakkoon hin jiru minaan jette malee abaluu dhossee kana naan hin jenne anis gadi qoteen gaafanne kanan beeka beektanii kanaafan callisee dhiisee jechuudha. Kanaafuu jennaani kan amma harka ishee keessa jirti jechuudha beektanii aarii irraa qabdu aarii Saidoo irraa qabdutu maal goote Sumayyaa balleessite jechuudha. Kuni bultii namaa jiguudha. Kuni bultii nama addaan baasuudha malee dhiirri durumatti iyyuu hin fuudha jechuudha. Dhiirri 4-3 hin fuudha bakka 4 qabaannaa yoo danda'e bilchata ta'e haga 4 fuuchuu danda'a jechuudha. Shariyaata jaja isaa miti shariyaata jaja waan ta'e of danda'e jennaani fuuchuu hin danda'a jechuudha. Garuu irra guddeessa kan dhosse isheedha. Sumayyaan illee kan isheen aartee baddee akkuma isiniin jedhe biidiyoo iyyaasuu dhaggeeffatteeti silaa hin baddu turte beektanii silaa hin dhokattu iyyuu turte maaliif sammuuseetiin ajajamti malee sammuu namaatiin ajajamuu hin qabdu turte. Sumayyaan dhugaa rabbii akkuma beektan miskinummaa illee hin qabdi gara laafummaa kanallee hin qabdi bobboonummaa kana hin qabdu jechuudha. Kan jalaa balleessee bultiisee jalaa diigaa jiru jara kana jechuudha. Maaliif naaffaa qabu silas jarri gaabeetti miti hin jaallatanii jaalala kana hin qabanii. Kanaaf kana barbaadatiin natti fakkaata mucayyoon immoo mucayyoo cimtuudha mucayyoo daladduudha mucayyoo yuutuubii irratti beekamtii haala mana qabduudha.
Kanaafitu gurbaa kana joonjessaa jiru jechuudha. Nuti immoo yeroo ammaa kanatti isa bukkee dhaabbannee yaadaan illee ta'uu dandeettiin illee ta'uu waan gargaraatiin isa bukkee dhaabbannee isa deeggiru yookaanis immoo isa faana bu'uu qabna jechuudha. Yoo nuti isa jajjabeessine, yoo nuti isa faarsine, yoo nuti isa wajjin taane jechuudha diinillee hin sodaatti jechuudha. Kanaafiyyuu jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada. Otuu sapiraayizii kana adda baafamuu hin beekti ta'eeti Sumayyaan deemtee hin baddu jechuudha. Sumayyaan akkuma beektanii gara laafitti wayitii bakka ani hedduu tokkoon jaalladha jechuudha. Hunda isaaniiyyuu nan jaalladha. Ani hayyuutti duultan kanallee nan jaalladha. Jaalalli bakka itti nama kuffiftu hin beeku. Jaalalli waan nama gootu hin beekamu jechuudha. Bakka dubbii jaalalaati waan ta'eef warri jaallattanii beektanii hin beektu. Warri immoo gana jaalalatti seentanii waa hundayyuu gana harkitu namatti murteessinaa waan dabaa namaan hin jedhinaa jechuudha. Maaliif waan isin irra ga'u hin beektanii yoo isin irra ga'u baate mucaa keessan irra ga'uu danda'a waan ta'eef namatti murteessinaa. Hayyuun baga akkana taate hayyuun baga akkana goote hin jedhinaa jechuudha. Maaliif hin beekamu bakka jaalala jechuun hin beekamu. Amma isheen hayyuun maallaqa isaan barbaadu qabeenya isaan barbaadu maal isaan barbaade jettee Seido bichaan barbaadaniitti. Akkuma jetti Seido bichaan barbaada jette. Kaleessa immoo jechuudha viidiyoo ishee keessatti dhageessanii jirtu. Kanii miimoorii kona jalaa gatee kan miimoorii Salaamii sana utuun argeeti nantuma dhiiga afaanii funyaan iyyaasaa jette akka isheen Seido jaallattee Seidoon didallee hayyuun adda baastee jirti jechuudha. Kaleessa viidiyoo ishee keessatti dubbattee turte. Seidoon jaallattee turte. Kanaafidha kan isheen akkana goote malee jaalala Sumayyaadhaaf qabduu miti, Sumayyaadhaaf dhiiddee miti, Sumayyaadhaaf dhimmitee miti. Kan isheen jireenya keenya balleessaa jirtu sababii Seido jaallattee dhabdeefi jetteeti kan isheen dubbachaa jirtu jechuudha kaleessa hayyuuni. Kanaaf hayyuun amma yoon argee jette isheen umti Itoophiyaa galtuu malee yoon argee inkitti godheetan daakee sin argisiisaa jette. Dhugaa daattee nu argisiisuu qabdi hayyuu dhugaa warra kaanitti goota sabab Oromoo keenyatti goota kaballaadhaan joonjesita ijoollee dhiiraayyuu kaballaadhaan lafarraa fixa isee immoo afaanii funyaaniin galaafatteetu gombistee nu argisiisuu qabdaa jechuudha. Maaliif mataarra nama hin baatu jechuudha. Beektaa gahooti qabdee nama kana kurukkumtee mataarra illee sin baatu jechuudha. Arrabaan illee yoo sodaachiftee si sodaatti jechuudha. Kanaafiyyuu jennaan isheen amma kan isheen jireenya mucaa kana balleessitee jireenya hayyuullee balleessitee kunoo jireenya Sumayyaatti darbite balleessitee sababii jaalalaati. Jaalalli waan nama hin goone hin qabdu ijoollee. Jaalalli waan nama hin goone hin qabdu hin beektu jechuudha. Koowwan hin beektu dhugaa. Dachee kanatti daaratti kanatti gadi dabala maraatu si fakkeessa. Nama waan beekne gowwaa wayii si fakkeessa jechuudha jaalalli. Kanaafuu jennaani intaloonis waan jaallatteef kana hundaa gochaa jirti jechuudha Salaamiin. Kanaaf lammata isaan fuudha. Kana dubbiin baddee kuni gaan jiru kun tasumaayyuu hin ta'u jechuudha. Oromoon keenya osoo jirtu shamarri babbareedduun burtukaanni ijoolleen keenya seera isaanii eeggatanii kabaja isaanii eeggatanii aadaa isaanii eeggatanii amantii isaanii kabajaan eeggatanii otoo jiranii jechuudha. Shamarri babbareedduun otoo jirtutu Seidoon ammas deebi'ee intala kana fuudha. Sanu bar dulloomtee haadha ilmaaniiti bar kun ilmaan hin qabdu warti jaarsa jala deemtee haadha ilmaaniitii fi abbaa ilmaanii addaan baaftu. Dulloomture bar umuriin ishee deemeera bar gara umurii 30 olii taati bar 30 gadi hin taatu gara 35 32 33 taati. Indee kun nurraan adda jirti bar kun nurraan anarra fayyina amma isheen na caala mana tusee caala wal qixxaana bara naaf isheen otuu biti beenne walitti finnee gorsinee itti himuu qabna malee jaarsa nama adda baasuudhaaf na jaallachuu dide jenne jala finna. Kun maali ijoolleen isaanii jireenya warra soddaa isaaniitti galtu kan isheen mucaa keenya nu jala joonjessitee sapiraayisii isa bishaanitti gad dabalte waggaa ijji amma kana taa'ee dhufe jaartii isaarraa fagaate baga fuudhe isa bichaaf fuudhe sin fuudhugaa sin argatu dhugaa hin argattu tasayyuu sin argattu jechuudha. Adabadhuuti taa'e adabadhuuti gattaa isa idoo hin argattu abjuu indee otu ijoolleen shamara Oromoo guuttee jirtu moo otu ijoolleen keenya jirtu darbee ammas si fuudha. Inta amma kun si baasaa sin baasu kanaafiyyuu adabadhuuti taa'e Salaamiyya adabadhuu taa'e hankanaachi hin galta Itoophiyaa hin galta Itoophiyaa galtee jennaani hayyuunis sin dhiiftu silas hayyuuni anillee ittimeen jira anillee isin dhiiftu maaliif garaa keenya nu gubdee miimooriin sun badeeyyuu gaayillee hayyuu akkas ta'e garaa keenya nu gubatee jira garaan keenya madaa ta'ee jira akka garaan keenya madaa ta'e akka garaan keenya gubatee garaan keenya immoo ganaa gubataa jechuudha. Kanaafuu jennaani duraani mucayyoon kun Seido wajjin nyaattee wajjin dhugaa turte. Mana isaaniillee dhattee saa'iba turte. Argitanii jirtu amma footoo irratti isinii fida. Mana isaaniillee dhattee wajjin nyaatanii wajjin dhuganii
Footoolee achi guurtee fiddee jirti. Footoo Seidoodha yeroo ijoollummaa achi guurtee fiddee jirti jechuudha. Mucayyoon kun laal mana isaanii hidhattee jechuudha. Iccitii hunda harkaa qabdi jechuudha. Kanatti mucaa jaallattee ittiin boo'ettee kunoo dabbadee yaa rabbii kiyya maayinii numa salphanne barana. Finfinnee dhaabbatee Yamanii hidhatte bar sababii isaatti. Kunoo mana nyaataa isaanii ani footoo kana fidee Itoophiyaadha bara. Itoophiyaa keessatti Iyyaasuu biyya biraa fakkeessa rabbii ducha keessa ani viidiyoo hundaan fidu waan ta'eef iccitii ol hin baasu waan ta'eef Iyyaasuu biraa fakkeessa jira kaameraa isheen keessa galte tasa keessa galte beektaa. Indi kana jaalala isaati jettee baatee dhufte. Amma kaanis hin barbaadu. Sumayyaa yoo dhimma ishee ta'ee dhimma ishee kadhattee dhuftee natti deebiti hin kadhadhusi hin gabbarusi hin barbaadus jedhedhani bara. Dhugaan wabiinatti meera. En kadhadhusi hin barbaadusi dhimma yoo fedha ishee ta'e haa dhuftu fedha isheen ta'in immoo itti dhiistu jedhee mana isaatti dibbadee mana isaatti galee mana keessa taa'aa jiradhan. Dhugaa garuu eenyu akka dhossee adda baafatee hin beekudhan. Isinumaaf iyyuu hin galagaa kan dhosse kunoo Sumaya intaloo sana Salaamii sana Salaamata si yaada uwwatuun jedhaan dhugaa. Maali darbatamtuun akkas ijoollee keenya balleessa dhiifama naa godhaa laayikii sabskiraayib gochuun dagatinaa galatooma.